Shama akkam jirtan fayyadamtoonni Daawwadhame viidiyoo tiktokii ani itiqaa tafariiti. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan tiktokii banadheetiin jira. Wal hordofnee walirraa haa barannu waliin haa bohaarru. Isaanoo laakiin godhani maal goota dhufte? Jedha galatoomaa isinan jaaladha. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa. Hordoftu moo hordoftan? Haadha birritta shooma adaba baali isheen barraa kan dhufte jedhamte intalli kun asitti argamteetti yoo sobde dhiiga birindaa ishee haa baasuu oduu isaatii 11. Asumarraan as ilaalaa hin qorra jette intalli tashooma adaba isaatii kana fooxaa uffattee viidiyoo hojjechuudhaaf oduu isaatii 11 simbiraan ga'uuf asitti argamteetti sababni isheen fooxaa uffattee dhufteef immoo hin qorra. Maaliif qorrata jennaani roobuun barbaada jedhe isheen immoo jaaketti uffatteen dhuftuu jennaan jaaketti eenyutu qumsaaxini keessaa gadi jedhe danda'ee naa fuudha. Ani danda'ee gadi jedheen fuudhu yoo jaallatan naa daawwatan yoo jaallatan haadhisan kanumaanan oduu kana isaatii kana isaan biraan ga'a jettee beekamteetti. Ani intalli tashooma adaba wambarii barcuma sanitti butadheetanii oduu saatii kana isin biraan ga'uuf asitti argamee jira. Viidiyoo ittaanu adda tigisti tashooma adabaatu qindeessa jira. Maalirratti akkasiin dubbachuu dhufte waliin haa takataallu. Maali kaameraan kun immoo wurwur jedhee nama jibbisiisa. Maali fuulli kan koo maalan fakkaadha maana addeessi akkanatti jedhame beekameera. Mee akkana naanna'aa. Mee na fokkisiise kaameraan har'a maalan balleesse namachaa himaa okee kaameraa miti alatu carrarnatti jedhee jettee himachuun habbiti bisitaa shoomaa dubbatteetti viidiyoo taanu akka itti aanutti qindeessitee isin biraan geessi. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaan laayikii godha. Asumarraan oduu ittaanu walitti himnu. Obboleessa keenya itiqaa safarii tiktokii akkuma isin gorsitanii banadhu yaa obboleessa koo yaa ወንድም ጋሼ ያ ወንድምዬ ያ የኔ ቆንጆ ያ የኔ ታላቅ ያ ቀብሳ ኢትዮጵያ ያ ቀብሳ ኦሮሚያ ያ ቀብሳ ብየ ኮ banadhu tiktokii አካውንት ጀተኒን ጎርሲታ ሙጫን በነቴ ጀደሜ ቤከሜራ ማለመቱ ሲንጋሼ ወዱ አርከፎኔ kabajamtoota keenya oduu miidiyaa kan biraatti walitti deebina. Maaltu singashee fooxaa uffadhee yoon viidiyoo waraabee wanti singashuu jiramu maal rakkattanii manni kun fokkisee bareedee wanti singashuu jiramu maaltu sin dhibee jedhamee beekameera. Viidiyoo hojjettu malee itiqaa tafarii tiktokii banadhu. Fooloo titoshina fooloo sigoona. Foolorsi sigoona kuma dhibbaatamii sagaltamii kumaatama sigoona sigashina itiqaa keenya ቆንጆ keenya I love you በዚህ አጋጣሚ ነው የምወዳለሁ። yeroo tokko bica tokkotu jaalalleen qaban ture na jaallatee ture dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadhuma waaqayyooti kun qoosaa bichaatti hin qabiina. Mucaa sanatoo wal jaallannee jirru mucaa sanaan wal lollee adda adda baanee biyya keenyatti oduu biyya keessaa oduu biyya iddootti dhaladheeti dhugaadhuma isa dhugaatii. Viidiyoon kun waraabaa jira moo waraabaa jiru? Waraabaa jira. Achi yennaanii mucaan akkana naan jedhee adda adda baanee mucaa sanaa wajjin wal lollee wal jaallanna turre akka lubbuu keenyatti turre mucaa sanaa wajjin booda akkanatti adda baanee akkamitti adda baata yoo jettanii inni kan biraachikii jallataa narratti jaanachanu barbaada. Ani immoo obboleettii rabbii sana malee obboleettii biraa barbaadu jedheeni ammasuma mucaan nadhiisee inaafaan qaban ture duratti dhugaadhuma kuni jennaani karaa mana keenyaa motora qaba hin deema karaa mana haadha kooti jechuudha. Yeroo achirraan ga'u motora isaa fidee dhufee maal jedha seetanii ittiin na xuquudhaaf jedhee ani jabbeen jira waan ta'eef amala kee yaa shuree koo yaa obsa kee karaa qalloon nama daandii bachoon nama geessa kee warra kee dhugaa rabbiitidha kun soba miti. Akkana jechaa innaanni achirraan dabarsu mallaan jedhu warri ollaa immoo baazawwee maqaan kootu gissi miti. Dhugaa dubbachuuf kan haati koo abbaan koo naa baasan haadha birriidha.
dhugaa rabbi isiniin jedha garuu tigisti mucaa bareedduu tokko argeetan tigista fiin jedhe isheenis intala aadaa ilma aadaa keenyaatu intalattii godhate isheetu bareedduudha fira keenyadha ishee ilaalin tigisti ofiin jedhee sumarraan dubbii ijootti deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ani waan foota uffadhee rifeensi foggoruu fi malee jaaketti meeqatu lafa kana jira dhugaa waaqayyooti kootiin irree as jira jaaketti furdaan illee as jira yoo barbaadda fidee isinitti agarsiisa yoo barbaadan kun jaakettiin Dubaay doolaara 50 bitee kun as jira ani yoo fadhee beekarraan kun guyyaa sadaffaa isin fuulduratti narra haa ga'u jedhamee beekameera yoo barbaadan isin immoo kanan galee biyya keessaa birrii 500 waggaa kana bitee kun guddaa sun hin jira ani garuu isin foggoruudhaaf jedheen takkartiin fataa isin godhaa hojii madaamiyyee isin dadhabsiiseera jedheetani malee akka gootanii obboleewwan koo dhugaa waaqayyoon isiniin jedhaa miqqeenyinnatii keessanii isaa kototni maaltu si duuba jira soofaa akkamirra teessee jirta waan akkamirra jirtin jedhiina waaqayyo gooftaan keenya karaa qabaa bor waan haaraatu jira ani soofaa gurguddaa irra taa'ee soofaas biteen ture nan gurguree soofaa gurguddaa irras taa'ee mana babbareedaa keessas taa'ee istuudiyoo hojjedhee viidiyoo isinii waraabuu hin danda'a kanatti aansuudhaan obboleewwan keenya amala kiyyaa shureekoo anumaan jecha maqaan koo baazawee akkana naan jedhan ka warra biyya keessa intalli tashooma adaba haati birri intalli haadha geexe yookiis immoo intalli warqitu guddataa mana teessee jirti mucaa sana jaallattee turte miti amma garuu waan walliisanii mucaan nafsee seellee hamaaroo isheen akkana itti natarrabaa turte fuula gooftaa keenya deemtee jirti bara waggaa lamaa kana deemte naaf haadhisu gooftaan ishee hamachuu goofii miti garuu dhugaa isaa sinitti muufi haati birrii mucaa kana jaallattee turte miti mucaan kun isee dhiibnaan mucaa kana dhiifte mucaan immoo akkana jechaa motora oofee asirraan darbaa motora namaa oofa baazawwee fuudhee ittiin na foggoruuf jedheetu amala kiyyaa shurree koo siin jecha adeeman tala tashooma haadha birrii tashoomaa naan jettee na tarrabaa baate abbattiini waaqayyo seef haadhisu fuula gooftaa koo jirti niitiin obboleessa kooti horma miti haadhaan addaani malee nuti kana jechuun koo maal jechuudha yoo jettanii yoo isinitti tole like subscribe dhugaa rabbii godhaa kana jecha itiqaa keessanii TikTok banattu malee akkaawuntii TikTok banadhu malee fooloo si goona 100 si gashina 170 si gashina jettan itiqaa tafarii bansisistani viidiyoo akkan hojjetuuf TikTok bansisistan abbaan buus kan nyaammoo bira dhaabatee fooloo gootumoo hin gootan haa hojjetu itiqaan keenyan jedhu seetanii mucaan mana hidhaa keessa ture hambasaan keenya yoom akka baheen beekuun ni mataa kan kooti kanatti dhaatee jiru suni kanattaan suudhaan oduu biyya alaatti dabarraa oduun saatii Itoophiyaa dhumee jira amma saatiin kuni oduu Itoophiyaatti darba obboleewwan keenya harka fuunee ashamaa isiniin jecha viidiyoo kana ofitti kaamera kana ofitti bunnaa sababni isaa wurwur jechaa jirra bareeda hin jirru natti fakkaata qomna gara dubbachuudhaaf obboleewwan koo baga geessanii inkaan dassaalaachuu baga gammaddanii ramadaan xumurachuu kaatanii allaan rabbiin soomana keessan warra soomus warra soomsisus isiniif haa dhaga'u jecha oduu biyyoota garaagaraa obboleewwan koo biyyoota garaagaraa jiraniitii kuni isinan jaalladha I love you garuu ramadaan ni dhumeera dhumuuf amma waggaa kanatti deebi'ee hin dhufu jettanii shoorbaa sirriitti akka hin dhugne isin albaasaa eeggadhaa isin jecha suutuma suutaan dhugaa waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa siinan jaalladha fooloo tolchaa mucaa kanaaf immoo fooloo tolchaa itiqaan keessan jecha keessan kabajee TikTokii banee jira fooloo tolchaan sinin jedhaa sinan jaalladha warreen waan barbaadan na hajajuu barbaadan halo tana tashooma adaba haadha birrii tashooma adaba baazawwee tashooma nama jedhamu immoo abbaan koo tashoomaadha mucaa nama tashooma jedhamu immoo jaalladhee ture eenyuun bira moonee koo malee barbaade naa dhaga'u sinan jaalladhaa ittiin takka fataa jedhaa viidiyoo kana yoo laaltanii wanti isin dabbaru yoo jiraate koomentii irratti barreeffadhaa wanti isinitti tolu yoo jiraate daqiiqaa tokko ittiin kolfaa madaamiin keessa yoo isin aarsiteetti ta'e sakandii tokko ittiin kolfaa yoo kana achi immoo dugda duubatti gala sobaatuma kolfaa dhimeen keessa isinii dheerataa. Ciao, viidiyoo kan biraan amma walitti deemtu I love you so much my habiibochee.